miidhagaa tolaa OPDO'n dur hubachuu dhabuudhaan beekuu dhabuudhaanis ta'uu ni mala. Ammoo dogoggora OPDO dur ODP'n sirreessuudhaaf dandeeyyii qofa osoo hin ta'in dirqama qabaa. Miidhagaa lolaa jedhamu miidhagaa tolaa jedhanii jijjiiran. Ammoo miidhagaa tolaa ta'uu hin danda'u. Akkuma calanqoo lolaa calanqoo tolaa ta'uu hin dandeenyetti miidhagaa lolaatis miidhagaa tolaa ta'uu hin danda'u. Bakki sun bakka Bakar Waaree itti du'e. Bakar Waaree guyyaa 20 guutuu calanqoo irratti lolchiiseet miillirraa muramee miillisaa muramuullee osoo hin beekne fardi farshaanee gulufeenii kararraa dhufe deemanii farda wanni farshaansisu ciincaa reefa guyyaa 20 buleetii fi baaruda madaafaa hawlin laaqame kun farda qaba osoo hin ta'in leenca macheessa. Kanaaf fardi hogguu machaa'emmaas cancala liqimsa. Cancala laagaa biroo hoggaa ol dabarfate hin hoogganamu. Fardi hoggaa akkas ta'emmaas kararraa dhufe fiiga. Fardi isaa gamasii waan dhufeef fiigeenii iyya bakka juu qabaniini achi fadis geessanii bakka miillirraa muramee wal'aansa jirutti nama 3,000 eega walitti qabate booda lamada loluudhaaf itti dhaqqabanii dhaamsi harkatanii warri bassaasu nam 3,000 wajji du'e miidhagaa lolaatti bakka saniif miidhagaa lolaa ta'ee bikki sun bakka siidaa barbaaddu malee bakka maqaa jijjiiruu miti. ODP'n dogoggora OPDO san nu sirreessee miidhagaa lolaa qajuunaa nu sirreessu waan siidaa nuti irratti hojjeta.